Akka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Yaa'iin Komishiinaroota Federaalaa naannolee fi bulchiinsa magaalotaa 2015ffaan waajjira muummee poolisii federaalaatti gaggeeffameera. Yaa'ichi karoora tarsiimawaa 10 keessaa kan fudhatame karoora tarsiimawaa waggaa 3 irratti mari'achuun nageenyaa fi tasgabbii biyyaalessaa caalmaatti cimsuuf humna uumuu fi ergama yeroo itti aanu karaa qindoominaa qabuun raawwachuuf ta'uu Komishiinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Jeneraal Dammallaash Gabramikaa'el ibsaniiru. Bara 2015 keessaa yakka ittisuuf dandeettii raawwachiiftummaa uwwisa bobba'insa dhiyeessii loojistikii sadarkaa olaanaan guddate bara 2016 caalmaatti cimee kan itti fufu ta'aa jedhan. Hojiin qorannoo yakkaa ittisuu teeknooloojii fi humna nama barateen deeggaramee gaggeeffameen biyya miidhaa sadarkaarraa baraaruu danda'u kaasu ragaan poolisii federaalaarraa argame ni mul'isa. Tajaajila tola ooltummaa ganna bara 2015tiin sadarkaa biyyaatti lammiilee miiliyoona 2 wal'aansa bilisaa kennuusaa Ministeerri Fayyaa beeksise. Tajaajilli tolaa kun lammiilee kanfalanii wal'aanamuu hin dandeenye fayyadeera jedhame. Hojii raawwachiisaan quunnamtii uummataa fi kominikeeshinii ministeerichaa Dr. Taganee Raggaasaa ogeeyyota fayyaa sadarkaa biyyaatti qindeessuun lammiilee miiliyoona 2 kanfalanii wal'aanamuu hin dandeenyeef tajaajilli wal'aansaa bilisaan kennamuu himan. Tajaajila wal'aansa tolaa ganna kanaan lammiilee miiliyoona 1.2 kennuuf karoorfame miiliyoona 2 kennuun danda'ameera. Tajaajilli wal'aansa ijaa, onnee, gogaa, dhukkuba keessa namaa fi kanneen biroo kennamus ibsaniiru. Hooggantoonni fi qooda fudhattoonni damichaa hospitaalotaa fi buufataaleen fayyaa sadarkaa jiran keessatti argaman tajaajila tola ooltummaa ganna irratti xiyyeeffannoo addaa kennanii hojjechuu isaaniitiin karooraa ol raawwatamuu danda'eera jedhan. Dr. Taganeen akka jedhanitti qaamni tokko guyyaa tajaajilaa jedhamee guyyaa moggaafame qofa lammiilee 270 tajaajilli wal'aansaa tolaa kennameera. Fayyaan mirga namoomaa lammiilee waan ta'eef dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa namoota dhuunfaa fi dhaabbilee qindeessuun tajaajila fayyaa qaqqabaa taasisuun hojjetamaa akka jirus himaniiru. Ministeerri Fayyaa tajaajila tola ooltummaa ganna bara 2014 lammiilee miiliyoona 1f tajaajila wal'aansa bilisaa kenne bara 2015 ammoo tajaajila dachaan dabaleera jedhame. Itoophiyaan waggoota 3 darban damee industirii oomishaa irratti jijjiirama hedduu argamsiisuuf ministeerri karooraa fi misoomaa beeksise. Jijjiirama biyyattiin agarsiiste keessaa qoodni gabaa biyya keessaa 30% irraa gara 36% ol guddachuu irraa akka ka'e ministeerichi eereera. Biqila biiraa guutummaan guutuutti biyya keessaa bakka buusuun danda'amu zayita nyaataa, paastaa fi nyaata madaalawaa akkasumas oomishaalee maangoo fi aappilii biyya keessatti oomishuun oomishaalee biyya keessaa akka babal'atan taasifamuu beeksiseera. Lakkoofsa tarbiyaanota hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa anniisaa maddisiisanii 7 ga'uuf hojjetamaa jiraachuu ministeera bishaanii fi inerjii Dr. Injinar Abtaamuu Ittafaan ibsan. Torbanoonni 2 bara 2014 anniisaa maddisiisuu kan eegalan yoo ta'u amma tarbiyaanonni 5 anniisaa maddisiisuu akka jalqabanii fi hojjetamaa jiraachuu Dr. Injinar Abtaamuun Faanaa Biroodkaasting Koorporeetiif himaniiru. Tarbiyaanonni kunneen wayita anniisaa maddisiisuu jalqaban humna dhiyeessaa anniisaa Itoophiyaa kan guddisan ta'us dubbataniiru. Haa ta'u iyyuu malee haala teessumaa fi dhangala'insa bishaanii irraa kan ka'e dandeettiin humna maddisiisuu tarbiyaanota kanneenii hanga kana jechuun ibsuun kan hin danda'amne ta'us kaasaniiru. Tarbiyaanonni hidhichaa 13 wayita anniisaa maddisiisuu eegalan humna elektirikaa meegaawaayitiin 5,150 gara kuusaa biyyaalessaatti kan galu ta'us dubbataniiru. Tokkoon tarbiyaanota meegaawaatii 375 ni maddisiisuun eegamas jedhan. Oduu biraatiin ammoo hawaasni idil-addunyaa Liibiyaaf deeggarsa akka taasisan waamichi dhiyaate. Liibiyaatti lakkoofsi namoota balaa lolaa mudateen du'anii 11,000 caaluun ibsameera. Lammiileen biyyattii 250 ol deeggarsa ariifachiisaa kan barbaadan ta'uu dhaabbati mootummoota gamtoomanii ibseera. Lammiilee kunneeniif deeggarsa yeroo ariifachiisaa qaqqabsiisuuf doolaarri miiliyoonni 71.4 saffisaan kan barbaachisu ta'uu dhaabbatichatti waajjirri qindeessaa deeggarsaa ibseera. Maallaqni yoo hin argamne lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'an ibsanii dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa fi deeggarsa daa'immanii deeggarsa midhaan nyaataa fi meeshaalee qulqullinaa erguu isaanii Afrikaan Niwus gabaaseera. Lammiileen Liibiyaa 880 ol ta'an naannawa balaa lolaa fi obomboleessaa saaxilamaa ta'an keessa kan jiraatan ta'uu waajjirichi ibseera. Balaa lolaa biyyattii mudate lakkoofsi namoota du'anii 11,030 qaqqabuu AP'n gabaaseera.
Ajaja basaastota Ameerikaati namichi kutaalee misaayilaa Raashiyaa dhoksaan gara Ameerikaatti erguuf yaale hidhaa waggaa 12 fi baatii 16tti murteessu manni murtii Raashiyaa beeksise. Tajaajilli nageenyaa federaalaa Raashiyaa akka beeksisetti namichi Saarjii Kaabaanoof jedhamu ergama qaamolee tikaa Ameerikaan fudhachuun qaamoleen misaayilaa namichi seeraan ala gara Ameerikaatti erge kunis humna qilleensa Raashiyaa fi meeshaalee waraanaa raadaarii bu'uureeffatan keessaa tajaajilaan ta'uun ibsameera. Namichis kutaalee kunneen saanduqa muka keessaa gochuun dabarsuuf wayita jedhutti oopereeshinii hojjettoonni nageenyaa biyyaalessaa Raashiyaa taasisaniin to'annoo jala ooluun ibsameera. Namichis yakka raawwachuun isaa erga mirkanaa'een booda adabbii isaa mana hidhaa Raashiyaa eegumsi olaanaan taasifamu keessatti akka xumuramu Reuters gabaaseera. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee wiirtuu miidiyaarraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa.